Daandiin qilleensa Itoophiyaa gara Naayijeeriyaa Enuguutti balali'uu akka dhaabu beeksiseetiin jira. Naannoo Amaaraatti hidhattoonni faannoo jedhanii of waaman barsiisonni mana barumsaa seenanii akka hin barsiifneefi barattoonni seenanii akka hin baranne dhorkaa jiraachuufi namoota kana darbanii argaman ammoo hidhaa fi ajjeechaa irratti raawwachaa akka jiranis dhaga'amaatiin jira. Oduu biyya alaatti yoo dabarru ayyaana sooma hiikaa guyyaa kaleessaa sababeeffachuudhaan Raashaan guyyootaaf dhukaasa dhaabuu kan murteessite yoo ta'u gitni isaanii Yukureen Volodimir Zelenskiin ammoo waraanni kun akka hin dhaabbanne jechuudhaan itti fufanii waraanaa oolaniitiin jiru. Raashaan garuu akeekkachiisa ishee keessatti yoo Volodimir Zelenskiin kana darbee argame waraana ishee cimsitee akka irratti haaloo baatus akeekkachiifteeti kan isheen jirtu. Ameerikaa keessatti mormiin kutaalee guutuu biyyattii keessatti gaggeeffamaatiin jira. Mormiin kunis sababa Doonaald Tiraamp biyyoota garaagaraa irra qaraxa humnaa ol kaa'uudhaan diinagdee Ameerikaa laamsheessaa jira jechuudhaan isteetiiwwan Ameerikaa 50 keessatti bahaatii kan isaan jiran. Namoonni kumaatamaan lakkaa'aman iddoolee garaagaraa irraa walitti babba'anii isteetiiwwan Ameerikaa 50 keessatti iyyuu akka bahaa jiranis kan dhagahame yommuu ta'u, kunis mormii Doonaald Tiraamp waggaa bulchiinsa isaa keessatti isa mudate isa guddaa ta'uun galmaa'eefiitiin jira. Nageenyi keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa iddoo jirtan hundatti isin haa gahu jecha qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskaraayib gochuu hin dagatinaa. Daandiin qilleensa Itoophiyaa gara Naayijeeriyaa Enuguutti balali'uu akka dhaabu beeksise. Daandiin qilleensa Itoophiyaa hanga Ebla 28 bara 2017tti gara buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Naayijeeriyaa kan ta'e Enuguu Akaanuu Liibiyaamitti balali'uu akka dhaabu beeksiseera. Daandiin qilleensichaa balallii kana kan dhaabu sababa hojiin suphaa buufata xiyyaaraa hojjetamaa jiruun akka ta'e eeree jira. Daandiin qilleensa Itoophiyaa sababiin balalliin kun ittiin haqamuutiin ergama maamiltoota mudateef ergaa karaa fuula miidiyaa hawaasummaa irratti beeksiseenis dhiifama gaafateetiin jira. Hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo naannoo Amaaraa keessa socho'an osoo nuti qabsaa'aa jirru barachuu fi barsiisuun hin danda'amu jechuudhaan barsiisotaa fi barattoota irratti haleellaa geggeessaa jiraachuun ifa ta'e. Kanarraa kan ka'e barsiisonnii fi barattoonni naannoo Amaaraa keessattuu naannawa baadiyyaatti yaaddoo nageenyaatiin manneen barnootaa irraa fagaataa jiru. Akkasumas bakkoota hanga tokko nageenyi jiruu fi manneen barnootaa hojii baruu fi barsiisuutti illee hidhattoonni kunniin akka tasaatti dhufuudhaan barattootaa fi barsiisota sirna baruu fi barsiisuu irratti argaman ukkaamsanii fudhachuu akkasumas sirna ajjechaa irratti raawwachuu fi fudhatanii maallaqa itti gaafachuunis gocha baratamaa ta'eera. Barsiisota erga ukkaamsanii fudhatanii booda sarbama mirga namoomaa hamaa akka isaan irratti raawwatanii fi hanga ajjeesuutti akka gahanis jiraattonni ni eeru. Jiraattonni kunneen akka jedhanitti hidhattoota faannoo godina kaaba Goojjam magaalaa Mara'aawiitti kanneen hidhattoonni kun lo'anii seenuudhaan tibba darbe barsiisonni hedduu ajjeesuu magaalaa kana keessatti warri jiraatan ragaa bahaniiru. Amma ammoo viidiyoon hidhattoonni faannoo naannoo Amaaraatti barsiisota ukkaamsanii qaban ifatti dararaa jiran agarsiisuu miidiyaalee hawaasaa irratti yeroo qoodamu naanna'aatiin jira. Ragaan biiroo barnoota naannichaa barattoonni naannichaa miiliyoonaan lakkaa'aman yaaddoo nageenyaatiin mana barumsaatiin ala ta'uu isaanii ni mul'isa. Biiroon barnoota naannoo Amaaraa kanaan dura manneen barnootaa naannichaa keessatti erga waraanni kaabaa kan jalqabee turee fi amma sababa walitti bu'iinsa naannicha keessatti deemaa jiruun miidhaan irra gahe deebisanii ijaaruudhaaf birrii Itoophiyaa biiliyoona 100 fi biiliyoona 12 ol akka barbaachisu ifa godhanii turan. Waraanaa fi walitti bu'iinsa amma mudateen manneen barnootaa hedduun miidhaan irra gahuu fi godina Goojjam bahaa qofatti manneen barnootaa 400 ol ta'an guutumaa guututti barbadaahuu isaanis ibsaniiru. Naannoo Amaaraa keessatti sarbamni mirga namoomaa keessattuu barsiisota irratti raawwatu hammaatee kan itti fufe yommuu ta'u, dhiheenyuma kana naannoo Amaaraa godinuma Goojjam kana keessatti barsiisota irratti ajjeechaa raawwachuu fi barattootas dabalatee akka ajjeesan ajajootni waraana kanaa yeroo walitti himanis dhagahamaa tureetiin jira. Hojiin isaan hojjetan miidiyaa hawaasaa irratti yeroo naanna'uu kan bahee fi jiraattonni naannawa san jiranis kan dubbatanii fi barsiisota hanga mana isaaniitti deemuuf maaliif barsiifte jechuudhaan ajjeesuu fi ukkaamsanii fudhachuudhaan dararaa irraan gahuun kanaan duras gocha baratamaa tahee itti fufaatii kan inni jiru. Waraanni walwaliin Itoophiyaa keessatti bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannawa Tigraayitti tokko jedhee erga jalqabeem naannoo Amaaraa godinaalee tokko fi naannoo Affaar akkasumas naannoo Tigraay guutumaan guututti sirni baruu barsiisuu adda citee kan turee fi
Sana booda yeroo waraanni kun xumuramee fi waliigaltee Piriitooriyaatiin qabbanaa'een booda naannoo Amaaraa keessatti waraanni bifa haarawaan eegaleetiin jira. Waraana bifa haarawaan eegalee kana wal qabateem manneen barnootaa garaagaraa guutummaan guututti yoo barbadaa'an manneen barnootaa hedduun ammoo sirna baruuf barsiisuu kanaan ala tahaniitiin jiru. Yeroo ammaa kanatti barattoonni miiliyoonaan lakkaa'aman barumsa isaanii irraa ala akka ta'an biiroon barnoota naannichaas ragaa bahaatii kan inni jiru. Putiin dhukaasa dhaabuu labsullee haleellaa itti fufneerra jechuun Zeleniskiin labseera. Pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Putiin humnoonni Raashaa ayyaana Faasikaatiif jedhaniin akka gochoota waraanaa hundarraa of qusatan ajaja kennee jira. Putiin dilbata ayyaana Faasikaatiin wal qabatee lolli akka hin jiraanne labsanii turan. Hoogganaan Raashaa kun dhukaasni sa'aatii 30 akka addaan citu labsuun yoo dhukaasa dhaabuun cabe garuu humnoonni Raashaa deebii kennuudhaaf qophii ta'anii akka ta'anis himeera. Pireezidaantiin Yukureen Volodimiir Zeleniskiin gama isaaniitiin Yukureen dhukaasa dhaabuu kana akka simattu ibsuudhaan garuu Raashaan dhukaasa dhaabuu kana cabsiteerti jedhanii himataniiru. Osoo Raashaan guutummaa guututti callistee Yukureen illee ni callifti tarkaanfii dhuma Raashaan fudhattullee Yukureen ni fudhatti jechuudhaan dubbataniiru. Haa ta'u malee wixineen guyyoota 30 guutummaa guututti dhukaasa dhaabuu ammayyuu hojiitti hiikamuu mala deebiin isaa dirqama Mooskoo irraa dhufuu qaba jechuudhaan toora X irratti barreessanii jiru. Zeleniskiin naannawa isaanii yookaan naannoo Raashaa Beelgoroodii fi Kursikitti lolli itti fufuu fi diroonii Raashaa bobbaafamuu eeraniiru. Iddoowwan kanatti garuu dhukaasni akka adda citu yoo himan dhukaasa dhaabuun hanga ebla 20 bara 2025 olitti akka dheeratuuf Yukureen qophaa'uu qabdis jedhaniiru. Zeleniskiin wixinee dhukaasa dhaabuu guyyoota 30 turu kanaan dura Ameerikaan dhiheessitee kan fudhatan fakkaata jedhaniiru. Ministeerri dhimma alaa Yukureen Andirii Siyeebihaan akka jedhetti deebii ibsa pireezidaantii Raashaa Vilaadimiir Putiin duraan kennaniif wayitalaatanitti Putiin guyyoota 30 osoo hin taane sa'aatii 30 dhukaasa dhaabuuf qophii tahee jechuun qeeqeera. Akka carraa tahee gochi isaa fi ibsi isaa kan wal hin gitne seenaa isaa kan bara dheeraa waliin kan qabanii fi dubbiin isaas akka hin amanamne ni beeknam dubbii isaa osoo hin taane gocha isaatiin ilaalla jechuunis itti dabaleera. Pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Putiin ajajaa waraanaa biyyattii Vaaleerii isaatiin akka jedhetti erga waliin mari'atanii booda sa'aatiiwwan 30 waraanni akka dhaabbatu labsanii turan. Putiin akkas jechuun Geraasiimovitti yeroo himan namoonni ilaalcha keessa galchine gama Raashaatiin dhukaasa dhaabuu feenam yeroo kanaaf ammoo gochoonni waraanaa hundi akka dhaabbatan ni ajajna jechuun dubbateera. Kana kan godhaniif ammoo uummanni ayyaana Faasikaa akka kabajuufi karaa nagahaa taheen fira isaanii gaafatanii akka gahan jechuudhaan dubbateera. Putiin gama isaaniitiin Yukureen illee tarkaanfii wal fakkaatoo fudhatti jedhanii akka yaadan itti aansuudhaan dubbataniiru. Gochi dubbii barbaachaa fi haleellaa yoo raawwatame loltoonni Raashaa deebii kennuuf qophiidha jedhan ammoo gara Putiiniin lafa kaahameetiin jira. Dhukaasa yeroof dhaabuun kun si'a jalqabaaf osoo hin taane amajjii bara 2013 gareen lamaan wixinee dhukaasa dhaabuu irratti gareen lamaan wal dhabuun osoo hin milkaa'in hafeetiin jira. Raashaan gurraandhala bara 2022 humna guutuu Yukureen kan weerarte yommuu ta'u waraana kanaan hanga ammaatti itti fufameetiin jira. Weerara kanaan gama lachuu irraa namoonni 100,000 lakkaa'aman irra caalaan isaanii loltoota kan tahan kan ajjeefatamanii fi kanneen hafan ammoo kan madaa'an yoo ta'u namoonni qe'ee fi qabeenya isaanii irraa gadhiisanii baqatanis ni jiru. Qabeenyi miiliyoonaan lakkaa'amu keessattuu naannawaa daangaa biyyoota lamaanii irratti kan argamanitti kan haleelamee fi kan barbadaa'e ta'uunis ni dubbatama. Kanumaan wal qabatee keessattuu naannawa daangaa biyyoota lamaanii waraanni yeroo dheeraaf irra turetti riqichoota garaagaraa wal qabatee dhaabbileen gurguddoon hedduun barbadaa'aniitiin jiru. Riqichoota yeroo garaagaraatti barbadaa'an kunniin kan biyyoota kana wal qunnamsiisanii fi keessattuu konkolaattonni sibiila uffatan kanarra qaxxaamuranii akka biyyootatti hin ceeni sababa jedhuun qabeenyi kun akka barbadaa'aa tures ifa godhameeti kan inni jiru. Kutaa bulchiinsa Raashaa kan taate Kursik keessatti waraanni Yukureen tarkaanfii tasaa fudhateen garee kana keessatti erga seenee booda gara hundaan marfamee akka turee fi waraana hamaan isaan irratti geggeeffamaa akka ture keessattuu waraanni 3,000 ol ta'an naannoo kanatti marfamanii akka turan Raashaa yeroo garaa garaatti ibsitullee warri Yukureen garuu
waraana kana lafa isaanii akka deebifatanii fudhataa jiran ifa godhaatii kan isaan turan. Oduu biraatiin kumaatamni guutummaa Ameerikaatti hiriira mormii Tiraamp irratti hirmaataniiru. Namoonni kumaatamaan lakkaa'aman dilbata darbe guutuu Ameerikaa keessatti daandii irratti bahuudhaan tarkaanfii tibbana pirezidaantii Doonaald Tiraamp fudhate irratti mormii guddaa dhageessisanii jiru. Mormiin kunis 50-51 maqaa jedhuun moggaafamee mormii 50 isteetota 50 fi sochii tokko jechuudhaan kan bahamaa jirudha. Hiriirri kun waggaa 250ffaa jalqaba duula warraaqsaa Ameerikaa waliin akka wal irraa bu'u yaadameeti jedhamaadha. Waayit Haawusii fi mana daldalaa Teeslaa akkasumas giddugala magaalota hedduu duratti mormitoonni komii garaa ibsataniiru. Namoonni hedduun Kilmar Abreegoo Kadchiyaa namni jedhamu kan dogoggora gara El Salvaadooritti ari'ame akka deebi'us gaafataniitiin jiru. Mormiin siyaasaa Ameerikaa keessatti baay'achaa kan dhufe yommuu ta'u, hiriirri Hands Off jalqaba baatii eblaa keessa magaalota biyyattii garaa keessatti namoota 10,000 lakkaa'amanis hirmaachiseetiin jira. Yaanni dhiheenya kana dhaabbata Gaalop jedhamuun sassaabamee akka agarsiisutti filattoonni 45 raawwii hojii Tiraamp kurmaana jalqabaa akka gaariitti madaalanii jiru. Kunis bulchiinsa isaanii isa jalqabaa keessatti yeroo wal fakkaataatti raggaasifannaa argatan 41 ni caala jedhaniiru. Haa ta'u malee pirezidaantota bara 1952 fi 2020 gidduutti wal falman yookaan filataman hundaaf sadarkaa giddugaleessa kurmaana jalqabaa kennamee ture 60 irraa gadi ta'anaadha. Mormiin dilbata darbee kun tarkaanfiiwwan Tiraamp hedduu kan ilaalu yoo ta'e, kanneen ministeera gahumsaa yookaan doog kaayyoo Tiraamp hojii mootummaa Ameerikaa fi baasii biroo hir'isuu taasisanii fi bulchiinsichi lammii El Salvaadoor Abreegoo Gaarshaa deebisee fiduudhaaf fedhii dhabuu isaas dabalatee kan bahaa jirudha. Gihaad Elgendii namni jedhamu CNN akka himetti mormii Waayit Haawusitti geggeeffametti makamuudhaan biyya ari'amuu Abreegoo Gaarshaa qeeqaniitiin jiru. Doonaald Tiraamp salphamatti El Salvaadoor akka isa deebiftu dhiibbaa gochuu danda'a jechuun ni amanu. Mormiin kun akka waliigalaatti nagaa ta'uun kan gabaafameef hiriirtonni hedduun mallattoo mootii hin barbaannu No Kings jecha jedhuuf kanneen biroo qabatanii kan turan yommuu ta'u, kunis yaadannoo waggaa warraaqsi biyyattii bulchiinsi Ingilizii irratti jalqabirraa kan walirra bu'eera jedhaniiru. Kun ammoo of duuba yeroo deebi'u waggaa 250ffaadha jechuunis gabaasaaleen garaagaraa ni eeru. Fudhatamni Tiraamp gadi bu'aa kan deemaa jiran akkasumas ammoo dhimma diinagdee wal qabatee wayita masaraa mootummaa qabatan fudhatama isaanii 47 akka tures gabaafamee jira. Yaada uummataa Reuters walitti qabe 47 irraa gara 43tti gadi bu'eera. Kanneen hojiilee gama diinagdeetiin hojjetan faara gaarii ilaallatan wayita waadaa galan ture ammoo 42 irraa gara 37tti gadi bu'ee jira. Jalqaba ji'a kanaa lammiilee Ameerikaa hedduun walitti qabamuun erga Tiraamp aangoo qabatanii mormii isa guddaa jedhame guutuu biyyattii keessatti taasisaa kan isaan jiranidha. Mormiin kun yeroo bulchiinsa Tiraamp kan yeroo jalqabaa fi yeroo lammaffaas kan hammatudha. Hiriirri mormii yeroo isaanii isa kanarraa guddaa kan ture isteetota yookaan bulchiinsota 50 biyyattii keessaa bakka 1,200tti geggeeffameeti kan inni jiru. Kanumaan wal qabatee 50 tokko dhaadannoo jedhu qabatanii yeroo bahaa jiranitti isteetota yookaan bulchiinsota 50 Ameerikaa keessatti argaman keessatti qabsoo tokkoof yookaan gocha tokkoof kan hirmaannuudha yaada jedhuun bahamaati kan inni jiru. Oduu kana qindeessuudhaaf BBC, Al Jazeera, Associated Press, fi